Albamni mata dureen isaa Ayyaantuu jedhamu artiistii Andu'aalem Goosaan qindaa'ee hawaasa bira qaqqabuudhaaf haaldureen xumurameera. Guyyaa har'aatiis eebba albamichaa ilaalchisuudhaan bakka artiistoonni buleeyyii fi haaraan jiranitti Finfinnee hoteela Skaayilaayitiitti miidiyaaleef ibsi kennameera. Albamichi sirboota qeenxee ta'an 16 kan of keessaa qabu yoo ta'u waliigalaan aadaa, duudhaa fi seenaa uummata Oromoo sadarkaa idil addunyaatti beeksisuuf gahee guddaa akka qabu artiist Andu'aalem Goosaan kan ibse. Akkasumas albamicha hojjechuudhaaf artiistoota lafaa dhufanii fi buleeyyii akka hirmaachise artiistichi kan Ayyaantuu hojjechuudhaaf dhamaatee dudha. Dhamaatii kiyya qofa otoo hin taane dhamaatii namoota baay'eeti. Akkuma argite namoota hedduu lakkoofsaan amma kana dura albamni yoo hojjetamu namoota haganaa hirmaannaa gochisiisee hojjetame jira jedhee just hin beeku. Kuni ka jalqabaati jedhee yaada namoota hedduu kan hirmaachisee jechuudha. Kanaaf albamni kun albama cimaadha jechuudha. Albamoonni wayita hojjetaman duudhaalee gaggaarii uummanni Oromoo of keessaatii qabu bal'inaan ibsuu fi gahee guddaa akka baatus kan ibsame yoo ta'u sirboonni albama Ayyaantuu keessatti hammatamanis aartiin Oromoo sadarkaa tokkoon akka dabale taasiseera jedhu artistoonni Tiiqaa Tafarii, Taaddalaa Gammachuu fi Gadaa Hamdaan. Tokko sirba qeenxarraa adda kan godhu sirboota aadaa garaagaraa godinaalee Oromiyaan aadaa rukuttaalee garaagaraa rukuttaalee nama hawwatan hedduu qabdi kan gara addunyaatti hin beeksifamne. Fuulduratti illee gara kan beeksifaman hedduu qabdi. Isaan sana bakka tokkotti hammatee carraa beeksisuu qaba namni albama hojjete. Albama hojjechuu miti sirbi qeenxee tokkicha hojjechuun amma akka ulfaatu namoonni muuziqaatti xiqqoomallee dhiyeenya qaban ni beeku jedheetiin amana. Kanaaf albamni kun sirboota 16 qaba bu'aa bahii hedduu keessa darbee sadarkaa kana ga'e. Ayyaantuun egaa akkuma maqaasaa ayyaantuudha. Namni uumamaan dhugaa dhalatu ayyaantuudha. Waan gaarii hojjetuun ayyaantummaa isaa tikfataa, hammeenya hojjetuun ayyaantummaa isaa ofirraa mulqa. Maaliif kan ijoolleen akka Andu'aalem lafaa ol dhufan kuni Andu'aalem singilii sirba qeenxee baay'ee hojjetee amansiifatee dhufe namni akka gurraaf dhageettii guddaa nama qabuudha amma. Kanaaf namni baay'ee eega garuu namni na eegee deemu mucaan kuni boodatti nafni sirriitti amma danda'utti wanni kun akka bareedu akka aadaan keenya guddatu akka muuziqaan Oromoo sadarkaa tokko ol ka'u. Carraaqii guddaa godheera ani kana nan beeka sirboota baay'ee hojjetee erga fixee booda diigee fa'aa duubatti deebi'ee akka haaraatti hojjechaa ture waan ta'eef ani baay'ee jaalladheera akka dhaggeeffattoonnis akka jaallatan abdii guddaan qaba. Albamii waan kontentii hedduu of keessaa qaba. Uummata kanarratti hundaa'ee saayikooloojii uummata kanaatti hojjetama waan ta'eef vaalii uummata kanaa of keessaa qaba jedhama. Albama Ayyaantuu keessatti sirboonni 16 hammatamuun adda kan taasisu ta'uu isaas artiist Galaanaa Gaaromsaan ibseera. Sirba 16 xumuruun baay'ee namatti ulfaata. Nu hunduu muuxannoo qabna waan ta'eef akka kanatitti waan bareedaa dhaga'een jira waan ta'eef dhaga'uuf teessu waan ta'eef isinis baay'ee akka itti boontan abdiin qaba. Hojii nama boonsu, hojii sadarkaa muuziqaa keenyaa ol guddisu ta'uusaa argeen jira nan beeka. Baga kanaan si ga'ee baga kana geessa jechuun hin barbaade. Barreessaa walaloo fi manaajara albama Ayyaantuu kan ta'e Lalisaa Indiris albamichi qaroominnii fi aadaan uummata Oromoo durii maal fakkaata kan jedhu itti mul'ateera jedha. Sirboonni kalaqaa yookaan immoo kan inni eksperimental muuziqii siniin jedhee yaadota kalaqaatii fi yeedaloo kalaqaa akkasumas muuziqaa kalaqaatiin kan hojjetaman sirboota 10 jechuudha. Walumaa gala sirboonni 16 albeema kana keessatti hammatamu. Sirboota kurnan kalaqa keessa jiran keessaa akkamittiin aadaa uummata keenyaa gara addunyaatti bifa hawwataan mul'isuu akka dandeenyu, akkamittiin qaroomina uummata keenyaa, ogummaa uummata keenya durii dhaadessuu akka dandeenyu, akkamittiin gootota keenya barsiisuu, seenessuu akka dandeenyu ta'ee kan hojjetamee fi baay'ee bifa hawwataatiin kan qindaa'edha jechuudha. Albeemni Ayyaantuu jedhu kuni ulaagaa muuziqaa guuttachuun indaastirii muuziqaa addunyaa keessatti dorgomaa akka ta'uuf ogeessita muuziqaa hedduu hirmaachise. Albamni Ayyaantuu fulbaana 12 yookaan ammoo dilbata dhufu Finfinnee hoteela Skaayilaayitiitti ni eebbifama.